amantii teenya amantii musliimaatti beelti waa hunda caalti. Waa hunda caala qoonqoodhaatu fardiidha. Amma osoo beeltisi jiraatte fardiin ittiin salaata rabbiiti. Salaata san dhiistee qoonqoo nyaachuu qabdaa jechuudha beela san yoo qabaatte. Maree beelaan salaatuun rabbiilleen siif hin ayyamu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jira jirtu. Hundi keessan hordoftoota kiyyaa fi warreen hundi keessa walumaa galatti nagee qabdan nama jirtan. Bakka jirtanitti rabbi nagee isinitti haa ta'u inshaallah. Har'aan tanaa viidiyoo takka wallahi viidiyoo garaa hedduu akka malee garaa na nyaatte. Akkuma mata duree argitan kana waan hin jee hin mul'ee hin beeku. Waan akka malee garaa nama wallahi. Viidiyoon tunis har'aan tanaa ijoollummaa saayibanii gadhiisanii marrooshaa gadhiisee viidiyoo akka malee garaa nama nyaattu. An viidiyoo kana namni yoo rakkate hangana ni rakkataa ijee takka sammuutu jetti himee hin beeku. Yoo fi suuraa footoo yookaan dhageettiidhaan gurraan dhagoo ta'e malee ijaan arkee hin beeku. Garuu amma ijoolleen tun deemanii baha Oromiyaa magaalaa miidhagaa Fadis jechuudha. Miidhagaa jaana fakkaata akka isaan maxxansan. Kana lafa fageenya illee hin qabu. Ammoo wallahi dilana kan namni rakkachuun hedduu takka waan fokkotaadha waan rakkisaadha. Osoo namni dilloo kan jiru osoo Oromoon qabeenya dila kana qabu namni akkana callisee ilaaluun hedduu takka waan biraati. Namni kutaadhaan osoo hin jenne amantiidhaan osoo hin jenne sabummaadhaaf eega saba ta'ee Oromoo jechee Oromoodhaaf waliif falmate waan biraa irratti yeroo akkasii wal gargaaru wanni kana lubbuu caalu takka hin jiru. Wanni beela caalu hin jiru. Akka silaa amantii teenya amantii musliimaatti beelti waa hunda caalti. Waa hunda caala qoonqoodhaatu fardiidha. Amma osoo beeltisi jiraatte fardiin ittiin salaata rabbiiti. Salaata san dhiistee qoonqoo nyaachuu qabdaa jechuudha beela san yoo qabaatte. Maree beelaan salaatuun rabbiilleen siif hin ayyamu. Saniif qoonqoo dura caalchisee jechuudha waa hunda caala. Akkas saniifu beela tana itti usuun hin ta'u nama keenya haa gargaaru haa bira dhaabbannu. Saniifuu nama keenya bira dhaabbadhaa gargaaraa waan dandeessanii. Namu barataan akka barataa keessaa fi alaan barsiisaan hojjetaan namu waan danda'uun haa gargaaru. Oromoon qabeenya ni qabdi, qabeenya ni qabda. Waan rabbi isiniif kennirraa garuu sadaqadha. Akkuma biraatiif sadaqatan sadaqadha. Rabbiin warra kannattan hunda rabbiin bakka isiniif dachaan isinii haa deebisu. Rabbi riskii gurguddoo san caaltu isiniif haa kennu. Rabbiin bakka isiniif haa buusu inshaallah san caaltu dachaadhaan irratti isiniif haa dabalu. Akkasuma warreen kannattanis kannadhaa. Namni fakkeenya isiniif ta'u jira. Warri qabu akka qabu kannachuu jira. Meeqaatu jira. Dhugaadha warri aalul khayrii jedhanii kannatanis hin jira san rabbi beeka. Garuu as bahaatii kannadha namni isin laallatee haa kannatu. Fakkeenya namaaf ta'a. Warreen qabeenya qabdi. Rabbiin isinii kanna miti namaaf kanna akkasiiti wallahi waan hin jawullee hin beeku. Hedduu viidiyoo garaa na nyaattu namoonni jettu. Waan akkanaa gurraan dhagoo fi footoo harkuu malee harkeetis hin beeku. Har'a garuu ijoolleen kunoo
ijoolleen tun egaa ni amannaasi ana qofaa miti nama hundaatu amana. Akkana viidiyoodhaan nu garsiisan jechuudha bira dhaqanii qaamaan. Saniifuu osoo ija aannan adiidhaa qalaasaa keessatti aannan naqanii kun aannan adiidhaa isiniin jechuu hin fedhina. Ijaan argitan nama keenya gargaara bira dhaabbadha. Yoo nuti gooneef eenyu godha? Rabbiinu ilma namaarraa nama razaqa. Akkuma nuti biyyaa baanee namarraa nu razaqutti isaan kanallee nurraa isaan razaqa. Rabbii walirraa nama razaqa waan ta'eef riskii namaa rabbii walirra namaa kaaye. Namni hin beeku garuu akkasii niimaa tana rabbiitu nu kannee itti haa fayyadamnu. Har'a ammoo ka rabbiin sii kannee mana bareedaa keessa jirtu. Biyyaas haa ta'u biyya namaatis haa ta'u. Ka biyya namaanii kireeffatee gala maal qabaa miti. Maallaqa isaatiin kireeffatee gala. Akkasuma warreen biyya keessa jirtan warreen rabbiin dhugatti isinii kannee jiru. Maallaqa xixiqqaa fi maarreen kun uummata keenya rakkoo hin baasu. Saniifuu dirqama hin qabdan waan guddaa kannaa isiniin namni jechuu hin danda'u. Akka rabbiin isinii beekutti kannina jettanii irraa nusinaa. Rabbiin isiniif kannee miti. Kannadhaa sadaqadhaa. Nama keenya beelarraa baasa. Wanna kana caalu takka hin jiru. Saniifuu wallahi viidiyoo takka ijoolleen irra gadhiiste viidiyoo sallaaleetiin akka malee garaa na nyaati. Hedduu akka malee wallahi. Viidiyoo kana guutuu isaa marruu show jala deetanii ilaaluu dandeessan. Viidiyoo hanga dhumaatti daawwadhaa. Namni hin argine egaa warreen biyya namaa jiru keessaa hin agaru jee hin yaadu. Hundinuu ni arga. Miidiyaa irra jira. Akkasuma bakka hundatti namuu isiniif maxxansu jira. Seenaatii ilaalaa. Rakkina namni keessa jiru ilaalaa. Har'a ati achi deemtee firiija yookaan tallaajaa keessa asiiraa fi bishaan achi keessa guurrattee jirti. Yoo dhumellee itti yaadda yoo dhume niin fidadhee keessatti tallaajaa keessa naqaa jette. Ammoo garuu namni asiiraa fi bishaan bareedaa dhiisiti bishaan inni dhugu kunoo kanaa jechuudha. Bishaan namni dhuguu jiru bishaan akkanatti waraabbatanii deemanii jechuudha. Haati bishaan bareedaa kaartoonaan fiddee tallaajaa keessa guurrattu firiijaa keessatti namni akkana jira. Warra biyya namaatiin baana. Duraanis sadaqattan ammaas akkasumatti sadaqadhaa. Rabbiin waan sadaqattan keessa barakaa isinii haa kaa'u sadaqadhaa. Viidiyoo tana mee daawwadhaa xiqqishoo takka. Akkaataa namni kun bishaan itti waraabbatu bakka inni irraa waraabbatu. Wallaahi hedduu takka bas waan hin jee himullee hin beeku. Saniifuu sadaqadhaa isummee waa hundaa'u. Dhugaatiif waraabbachuu jirtanii? Waraabbachuutti jiru. Kana malee waan takka hin qabu. Galgala galu kanumaan dhugan. Galgaluma kanaa? Galgaluma kanaan galee dhugu. Ammoo gangal. Duboommaa miilaan akkana keessa deemaa moo? Akkamiin ta'a duban qabu? Akkamiin ta'a? Kanaa wanqa kana malee waan arginaan jiru. Jireenya keenya kana kunoo. Amma arrabni keenya kana arrabni deebiin mana keessa gara nagaa hojjetaa Kanumaa wallahi. ni dhume Ini dhumee dhoqqeedha har jalaadha. Amma kalee ganama asirratti waraabade laa tulluu tanarratti amma harree isi jira. Ganama silaa rabbi ganama si fide bakka haroo tana bishaan kan ijaan hin galu. Maabarri torban asuma qaba bakka. Wallahi. Nama bisaanii as kanuma bakka wal biraan fudhan damne akka jaajjine walirraa. Salfiitti ikkatti salfi seenaa akka maroo guddoo tana.
baattanii? Numa jirree lubbuudhaayyoo. Lubbumaan nu keessa jira. Yaa gurraacha biyya numa Abba, akkam jirtan? Jajjabaattu? Laaffattanii ciisu jirtan? Egaa hawaasni keenya akkuma argu jirtan kanatti haala kana keessa jira. Beeltinis akka afaan dubbatan caalatti namatti hammaattee haga gartee humna dhabiinsaatiin isaan gartee dhukkubaaf humna dhabanii haga haasa'uu dadhaban keessa jiran. Yoo ammanii haasa'u isneennes haasa'uu hin danda'an. haa ta'uu dandeenya. Noo bifa kana keessa jiran. Abshiruu. Wallaahi dhugaa dubbachuuf an jiruuti keessatti footoo takka ammoo viidiyoo malee zaahiraan nama hagan takka rakkate hagan takka dhukkubsate wallaahi arkee hin beeku. Arra yeroo duraatiif naaf dura. Kunoo waan qabatamaan ni argina moon arginu. Viidiyoo fi footoon san dhugaadha. Arrammoo kunoo miila keenyaan ija teenyaan bakki isaan jiranitti rakkoo isaan keessa jiran ijaan agarree jira. Dabboo takka dhabaniiti goojjoo tana keessa seelera tokko lafarra afatanii ciisu jiran. Beeltii waan isaan fakkeessa ilaala. Dhala qaama isaanii lazaa wanni ja'amu tokkolleen irra hin jiru. Foon irra hin jiru. Jireenya jibbitu yeroo akkanaa kana. Abbootiin qabeenyaa rabbi qabeenya isin kenne. Akkuma Jaafar jedhe wallaahi waan isin jaalatuufi miti. Isin qormaatuuf deema. Qabeenya keessan kanarra qabdan yoo hawaasa keessan osoo akkana jiranii cinaan dhaabbanne maal faayidaa isinii qabu? Garuu namni keenya akkaataa itti jiru kunoo ni agartanii nam takka haadha abbaan isaa akka akkanatu hin barbaadu. Garuu isaanis haadha abbaa keenya nu dhalanii waan rabbii fide rabbiin akka fidetti inni furmaata ni kannaafi haa ta'u garuu ilmoon oromoo addunyaa tanarra jirtan hundi keessanuu nutis wanni bikka kana dhufneef dhiiroo wanni jaan kun dhugaadha jechumaafi haa ta'u ijaan agarree abbootiin qabeenyaa warri rabbiin qabeenyatti kanne kan rabbiin gartee qabeenyatti kannee qabeenya isa bira kaa'e osoo haadhaa fi abbaan keenya akkanatti mimmaan buusanii waan nyaatan dhabanii minxaafaa afatanii irra ciisanii ol deebitanii siree isa irra ciiftanii wallaahi jiruu gaarii san jiraattanii akka gartee ummata kanaaf cina laaltanii jireenya keessanis laaltanii asumaan dhaamseesanii dhaamaa. isin social media irraa magaalaa gurguddatte keessa teessanii anganda san jettanii achirra wal nyaattan hin jiru. Beelti gandan qabdu. Kanaafuu haadha abbaa keenya kunoo akkana jiranii waan gaatti aanu deebisaa isinirraa eenaa kunoo nuti isin garsiisne miila keenyaan dhufne kanumaa isin hinjaa ijoolleen teenya ijoollee ahlul khayr keessa jirtan والله صدقان تيسن إن شاء الله صدقاء المجيس ربي سني أقوله سوما خنيا في بابا خنيا خنا
cinaa dhaabbattanii akkanii fi isaan kanaan gargaartan isin gaafanna uummata keenya cinaa dhaabbadhaadha warri hangammaa nu cinaa dhaabbattanii garee ahlul khayri keessatti akkasi arra isinuma laaluu dhufne kana nu guddifadhaa isin haya guddi haya milkoyni haya milkoyni milkawa isini rabbi ajirachitu amma jechuudha wallaahi beelaa fi dheebuu keessa nama bira kutee bineensi dhumee bineensa dhiisiti beeyladaan hundi waan isaan qaban horii fi gaalaree kun hundi dhumatu jira jechuudha. Hangi silaa jirus dhumu jira lubbuun keessan jiru. Akkuma argitan kana gaalli beelaa fi dheebuu irraa lubbuun keessaa bahuu deemti. Ilma namaatis akkanumaa jechuudha. Rabbiin malee ilmi namaa quban qabna. Rabbi malee wanni takka isa quban qabna. Saniifuu akkamitti tola jireenya ati jiraattu kun akkamitti kophaa keenyaatti dhuutee kuuftee akkamitti tola osoonii fi namni akkana rakkachuu jiru. Wallaahi hedduu takka namaa an viidiyoo kana bas garaana nyaatti argate sin beeku nama kana rakkatee dhuguma akka ijoolleen jettee argate sin beeku dhugaa rabbi. Namni garuu gizee nyaatee quufee namni qabeelawwan sa'uu jaan garuu kun akkana faatu jira jechuudha. Saniifuu hedduullee haasoo namoonni ja'a viidiyoo tana xumurame hanga xumuraatti. harkirra guddaan akkanuma jirani qonnaan teenyaas rakkuma akkasii keessa akkan laaffatanii jirani wallahi qonnoo akkana keessa jiran haalaan nama gaddisiisa jiruun hawaasa keenyaa hedduu rakkoo guddaa keessa jirani wallahi gaa silattu khatiyyatan rabbuma guddaadha rabbiin isin yaadirmatu رحمة ساتي ربي سنادك أبو أكسمتي أبليان خينيا خلمي تيسني في كوكما كبدن والله ورين غرغار سهنا اللي ديغر سغوتني أكاس في النولي نغوتن يدوتك غلطوما ونوها وان كينيا أبوتين تينيا أكي سنا غرطان خانا خيسا جراني Viidiyoon akkana fakkaatti gootuu isii maruu shoo jala dhaqaatii ilaalaadha. Namni keenya akkana takka rakkachuutti jira jechuudha. Wallaahi saniifuu nyaattee dhuudee addunyaa tana irrumaa deemta asuma jirtu sadaqadhu asuma jirtu khayrii ol kaayyadhuun siin jaa dhifama yoon hedduu waan biraa keessa seenes dhifama akkasii sheer waliif godha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.